Wabashaninan itola sena galma kapsoge warra sena inna biduban dubbe handura sifa ijara galma harara nama obsa qabu nama jaalatu nama aadaa teenya jaalatu dadhabee sin jedhu dandeettii isaan hin beekuuf hangin hojjechaa jiru tokko miti jedhee yaada. Albamoonni koo traakiin 8 ol isa biratti kan dalagame. Qindeessitoonni keenya nu booda akka rakkatanii fi itti dhiphatan anumaatu fi wallistoota keessa turreetu dhagaa baha. Namoota kaaniiti yoo wal bira qabdee ilaaltu silleen tursiisuu, si mufachiisuu, aantummaadhaan si hojjetu. Haala hin mijanne keessa taa'eeti hojii baay'ee kan hojjechaa jiru. Namoonni baay'ee jaalladhee fi aartii Oromootiifis baay'ee isaaf dadheedha. Biyya alaa yeroo teenyee dhageenyu sirba Oromoo sadarkaa inni ittiin ga'ee. Birrillee naa kennaa hin kenninaa takka inni kun yaadeen beeku ani waan kana irratti nagarre ijoollee teenya hedduu akkuma dandeettii isaaniitti nama gargaaraa jiru. Muuziqaa kana mana barumsaatti baratte moo muuxannoodhumaan argatte? ጥሩ ኮመንቶችና ጥሩ አፕሮች ነው የሚገጥሙኝና ሁልጊዜም ነገ ምንድነው የምሰራው የሚለው ነገር ላይ ታስበኛልና